ati beektuuf rabbi beekullee badii ammaan dura si godhe hunda isiitu rabbiif jecha afooytu naajii yaada manaa kiyya. Thank you. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Meemaa jettaa tilaa dhiifama si gaafate abbaan manaa haadha manaatii waan si baddele. Masha Allah. Ka ati beektu ta'uufin beeku ta rabbi beeku naa dhiisi siin jedhe ati maal jetta? Jazakallah. Anillee abbaa manaa kiyya qaalii gaarii sii dhiise wanna maraata dhuftullee hin danda'a wanna maraa sii dhiise. Allahu Akbar. Jazakallah ilaa mutayyoo tiyyanaafi intala ilmaa maqaanii waamtu arsiin tun kabajaa wayitti nu balleessitee intala ilmaa maqaanii waamanii naannoo keenyatti maqaa itti baafata malee abbaan yookaan mucattiitiyya jedha malee yookaan abbaa adaba hin qabne namaan jedhani waan sattu nu keessi jedhaaf maqatti fiiguu didaaraan ila mucayyootiya waan naa gootu abbaa manaa kiyya waan an guyyaa si balleesse halkan si balleesse waan beekaa si balleesse wallaalaan si balleesse ta ofii beekuufi كأتنا الرابط تربنا الرابط وما قال لازم بالله سيقولوا رب ما بجت نادي سجرين دي فما قافت كاي دابت نجار سكه دابت مين نادي أبا مناك يا جدي Hadirat awal takkan balle senesim be akan balle. Garin input balle sakab da tanuman balle siti amma mali jannan bar rasul rabbi situ damati ufikifu ana balle sigani damati ufikin وانتو يالا من منغراغر كونو كثير تقبلوا اكرتار جل جمانا بيت يالش اتلي جار سكي ابا مناكي يناديسي ومسيب اللي سير هند ناديس جديد اكيد ولون جالت تيوك وجبدل لتات نمنو الجالت ولي بوياكي أكسيبر كلمة ما تكتي سنيفو ديفا مسنين جراجر تكونوا قالوا ما دورا تكتي أنو كتيم بالله سنجري سنيفو سنو ديفا ما راكونوا ركاية لا اسم منا رتان تاني أكيد واسني تيتا تقول تاني قبوه رتاني تاني أحمد سباتو وكذا سبوسا ما كي ديفا ما هي أبا منا كي واسط بالله سكانوا في بيكوفي كاتنا بيتوف كربنا الرابيك هند رب ما بجت ناديسي سب اللي سير ناديسي جديد وانت عن الرابيك وستان رامبينس وانت عن سب اللي ستأتي بيتو تان بين يوجراته وانا هند ربي بجت إيفا ما نقول أنا اللي إيفا ما سيف بديجرا جزاكم الله خيرا ما جزاك يا خبيرو والله اسمي بيسن جرافون عن الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر غربان كندي كو دعائي إسا دعائي بريد تكا أحمدين كوري أسرت قبل تبوسه كيس أنا متوكو كان ما أرجوكارو إسا إلهي دايتشو أرجتني ربي أنا متي غرما برات المجيسا ويجدو ساني تتهابو إسو أنت نام ملي هالكن اللي قياني ربو ماني ما كانت دافي ورا ميديا كنا قبته إسان قبته تنجتشو حتى اللي تنام برو اللي تنام مدبين ساني لنا ما هو متي نما هنقدن ينجتشو رديم ما براتو كايسين نهي متى dhimma kanaa yoo dhiisi abbaa manaa keetii maatiin gaafa bultii keessa seenanii bultii keessaa bayani haadhaaf abbaan homaa namaan gootodhe jidduu guyyaa takka keerii takka wayii gidduu isaaniitti yoo dubbadhee jiraadhe rabbiin sun bichaan natti haa argu rabbummaan sun bichaan mataa isaaniitiin haa deebisu piraankii isaan hadha doorsanii mataa kiyya irratti deebisan kana jechuudha argite kan hadha isaan doorsanii isituyyuu waan hin fakkaanne takka fuudhanii mataa kiyya irratti deebisanii miti homan feene wayii kama isiin illeen se'anne kama inni illeen se'anne rabbummaan bichaan fidee isaanitti haa agarsiisu anuma takka hin dubbadhu ani balleessituudha balleessee jira badee jira illee miti nama bar sa'aatii ammaa kana bultii namaa keessa galee bultii namaa diigee akkuma warri sooshaal miidiyaa jedharu kana nama balleesse ani balleessee jira badii qaba argitee dheengaddallee uummata miidiyaa kana balleessee jira. balbala isaa dhagee dhaabachuun kan koo dogongora guddaadha jedhee badii kennadheefii jira oromoo kutaa 11ti sanirra taranii ammallee mataa kiyya irratti deebisaranii miti ana rakkinna balbala isaa dhaabee miti tokkoffaa warra sooshaal miidiyaa kana warra osoo waan hubatiin haasa'u rabbiin isaa mataa isaaniitiin isaan haa agarsiisu kaachirraa fi ammoo isiyaaf isii rabbummaan ani waan takka waan dubbadhu takka hin qabu waan takka piraankii isaan kaleessa deebisanii mataa kan koo irratti doorsisan rabbiin isaanitti haa deebisu sanuma qofa dubbadhaan ammallee taanaan hadhallee taanaan borullee taanaan. Silaatti haadhafaatti wanni sunu biraankii jetta takalee taate tunu. Bar maal godhan seeta anneen gadda maal jedhe
warri ana duubaan dhuftan bultii ana duubaan dhuftan gurbicha kana bira dhuftani barumsa irraa fudhadhaa jedhee sooshaal miidiyaa irratti hin dubbanne inni jireen isaa wanni inni hin jiraatu maali onlaayiniidhaan jiraata argite nama onlaayinii kanarraa waa argate onlaayinii kanaan jiraatu malee nama waan ittiin jiraatu waan biraa hin qabne nama waastinnaa takka hin qabne waan kana ol baasee an dubbadhee miti ummatatti akkamitti waan kana dubbatti onlaayinii rabbaateetiin akkamitti waan kana dubbatti ka jedhaniin as garagalanii maal godhani waan isin onlaayinii rabbaatee dubbatteef jecha argitee waan isin onlaayinii rabbaate mee dubbiin sun jaarsaan dhumatti an guyyaa san galgalallee bar si wajjinaa mee qoyaa jara na rabbeedha maa wajjani si wajjin guyyaa sanillee jechuudha waan biraan jenne ijoolleen maal jette seetan ijoolleen teenana bilbilteeti araaramtanii araaramne jaarsaan dhumattee dubbiin jaarsaan dhumatte osoo inni badii qabaachuu baate guyyama saniyyuu badii san itti muranii uffata san nan uffisu ture jechuudha anumarratti deebisan badii san argitanii dubbii san akkasitti xumuran dhageettele dubbii san akkasitti xumuranii addaan galgala ijoolleen teen akka feeteen faatiin irra dawwalanii erga araaramtanii namni wal fixaa jira kootu onlaayinii mana kiyya banaati dubbii tan akkamitti akka xumurattan koottaa dubbadhu naan jette okay jedhee onlaayinii dhufee akkana irratti xumurannee jirra kan amma booda hafeef warri gurbicha kana bira dhufuu minyootii qabdani anarraan barumsa fudhadhaa yoo keessa geettanillee irraa barumsa fudhattan rakkoo qabu garuu anarraan barumsa fudhadhaa jedheeti biraa deemee jechuudha liibii keessaa bayyan. Anuu dhufee waliin haasofne. Eeywa tanuma akkamitti jetti argitee tanuma akkamitti jettedhanii ganama gadi bahee viidiyoo hojjete nikaa hiikee jira. Ani sa'aatii isii mana keessa teessee buna dhugaatiin liibii kanarratti haasoftu san na hiikee jira jettee burcuqqoo isii mana isii keessa buna ittiin dhugaa jirtu san beekaa bara mana isii keessa akka jirtu beekaa bara gadi bahee makiinaa taa'ee isii manuma keessa teessee dubbii uumanii fidanii mataa kiyya irratti yoo mata eeyyuu jechi an dubbadhe suni jechi an dubbii haaraatti kaasee akkana jedhe suni bultii isaa diiguu ni ta'a. Naafi Kadir zinaa dalagaa irraa bahi hin jenne Kadir naafi dhiira biraa jala deemtii irraa bahi hin jenne jechi takka isiin jidduu keenya lamaanitti dubbatte jedhanii na himatan takka hin jirtu bara argite jechummaan takka dubbii keenyatti dubbatte jidduu keenyatti isiin haasofteerti jedhanii dubbatan takka hin jirtu jechuudha argite anammallee taanaan addallee taanaan borullee taanaan isaanillee taanaan jidduu isaaniiti wanni isaan hawwu tokko hin jiru. Sheekota kennallee warra kaleessa miidiyaa irratti akkasitti haasawan illee ani waan biraa hin jedhu. Ani nama bultii eeggatu nama hamilee hedduu eeggatu nama tankaarfii hedduu tankaarfachuu Komiirraa qabda sheekota Arafaatii. Ila dhageetta nama bultii hedduu eeggachuu deemaa jiru. Ani nama chaansii hedduu eeggachuu deemaa jiru. Waan isaan kaleessa haasaniif waan isiin kaleessa haasofte san illee jechuudha. Walla Qur'aan majuusa 30 fi Rabbuma ana nama godhee dhabamarraa na uumee fi Rabbuma jechuudha. In argite sooma 30 sanitti dhiifadha waa hundayyuu. Haddallee taanaan borullee taanaan hin dubbadhu. Isiillee akka obboleetti tiyyaatti galata ooleera. Isaafillee galata ooleera waliinillee nyaadheera waliinillee dhugee jira. Waan takka waan dubbadhu qabu. Garuu Mee sagalee qabaa jira al tokko taaptaap godhame naafillee na jala jirti. Nu amma dubbiin kun haga baabbattu Rabbummaan sun bichaan dhugaa tana oolee hin bulchini haa baasu. Argite? Mee bakkuma kamitti jedhaa bara bakkuma kamitti bakkummaan bultii isaanii isaan itti diige bakka kamii jedhaa bara. Mee bakka kamii bultii nu diiddanaan jedhan. Ana asirra dhufee Kadiiriin narraa barumsa fudhadha Kadiiriin kana booda nama balbala isaa dhaqu miti silkii isaa irratti bilbiluudhaan hin malle jechuun bultii isaanii ni diiga. Moo jidduu isaa fi seenee gaagisee inni isii rukutu sanii araara qabutu bultii isaanii diiga jedhee bara. Ana wanni gaafii natti ta'e tokko kana bara. Moo Kadiirii waliin anaa ciisuun argite. Namoota kalee keessa jiran. Kadiirii waliin anaa ciisuun argite jedhee bara. Kadiirii waliin anaa ciisuun argite. Bar mana isii keessa utuu isiin hin jirre guyyaa lama bulee burcuqqoo isiin bakka keette osoo hin fuudhin burcuqqoo isii fuudhee osoo bishaan ittiin dhugini ka'ee biraa bahee deeme. Guyyaan sadaffaa jechuudha kan dheengadda irratti wallolleessanii mana sassanii bahee deemee jechuudha. Burcuqqoo isii mana keessaa bakka isiin keette ka'ee eeyyama isii malee fudhee bishaan itti dhuge moo
Mee bakkuma kamitti bultii nu diiddee jedhani baran gaafii kanatti ta'e ammallee gaafii kanatti ta'aaru bakkuma kamitti bultii nu diiddee jedhan bultima isaaniitu qara dildila gubbaa jira malee. Mee bakka kami? Mee tanuma bichaa naaf himaame. Mee haadha faatee dhiifama waliini. Ati wanni komattee jette dubbii tana lafaa kaaniinarra kaanii dubbii kanaaf jecha odoo waluu hiikanii dubbiin tiyya waan nama waliisisuu ga'ee miti jechuu jararraa komii qabda. Warroota jaartotaa kun Abu Yaayaa faa warra jaartotaa kanarraa maal komii qabda warra ustaazotaa kanneen irraa. Ilaan Abu Yaayaa yoo ta'e abbaa Abu Yaayaa yoo ta'e. Qoya me qoy faatu qoy me eno da faate qoya. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين على امور الدنيا والدين وعلى اله وصحبه وسلم اجمعين اما بعد السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ما هندي كيسانو توبدا هذا فاتتي في اجوله كليساله ان شاء الله نتو ارارسا اراري ركون قبو اما هاسوا اما كاسني بفهار وان هاسا وكانت ركو قبا سنستاي كرستاي نمني وني غلي جرا وان قال ربي تقلچا ربي وان قلچ وفي فتليدا اتل حقما كان ايو سبب مالي كارسينو به يا ربي كيسما فانا قبنا نغدي جاني كدتن وانا كنا نمني وفيو تي يا دفاته توكو ان سيغورسو بربادو جلقبر راكاسه واي جولي بي عربا جتو سني أنما وكاره تسرعي ورا تسيو جتو جتة قبضنا مرسيتو هنتاو نام اتيار تنام سيارف إبلو جتة ورسيته تجاري وأنا كذي الرئيسة يصير كنا بيادات تكنا بقول داتت إلا ما أبو يا أباك ينادى دقالي كيا ما ساعتي وما كان يجتودا كومنتي مثلا أبيها تاتي كلا كانت تسين بريستو حجاب وفت تاتي مقاد برتيبة تاتي كلا كانت بريستو لا دامي أنا بيجي عربا كوشينا عربا سنتيمتر عربا ميجات ولكن أنا متوقع ور نباس يا رفيع نباس كاستاتيو أما أتي ولما قالتي جتشيسون انتو ولما قالتي يوسي عرف سن كومنتين بيتا غاو بي عربا جرتولين بيتا نمنغا سوشال ميديا كان رتي وان غاري نمانها سوهم بيتا توكو guys tap goda me sagalen kulkulin nan kabu jala sarari وان سن دبت لمو جچ سن انجي نمان ربيت اتو بوليتي تي تا اخراتي نما غرتي غسيمو of duratti hire amile akkuma jechu eeggatu hedduu arraba keedhee waan namaan jettu nama guddaa baay'ee azala jira kasi dhageeffatu atiin micattiin waan badaa waan fokkataa waan safuu balleessu yoo dubbattu hedduu sii qaana yaani ofiifi sin qaana maaliif maaltu azala na fidee jedhee ofii qaana wa jechuu maaliif namni kenna kuni waan afaan tokko haasa'uuf rakkoo jiru tokko seenee argee waan jiru san dhaamsuu yaala jechuu kanaaf tokko nama gartee gasii immoo azala jiru kana laalladhu jecha keessatti ebale akkana taate ebale akkas ta'e maal siyaa godhan akkas siyaa godhanii jecha jedhamu kun ati intala Oromooti sabboontu Oromooti qacalee Oromooti dumbulloo Oromooti ati odoo si arrabsaniyyuu miidhamaa taatee jiraachuu danda'uudha qabda malee nama gartee si arrabse ka waliin beenne asii waliin qabdee akkuma haamtuu cadhiftee qoshaashaa fi badaallee walii haamtee yoo gartee walii hiite hin ta'u as keessa rabbi sodaatu kare'eeti su jira as keessa tagartee re'ee mana arabaa hojjetu tarabbi sodaattu jira tagartee rabbi subhanahu wa ta'ala waan kana keessa qooda takkaayyuu isin kennine baay'eetu jira jechuu jara keen wal eeggatuu qabna nama dhiiraatu tuyyuu namni lamaa sadii dura ijoollee arabaa kana arabatti dheerataa ture namni sunniinuu irraa galan faayidaa dhabee fi namni hedduu itti komatee nama himatee irraa gale sunniinuu tawbatee dhiisee jira jecha kanaaf waan kana lamuu jecha safuudha eeggadhu tokko ilmaan akkanaa ilmaan akkasii ilmaan sanii ilmaan kana jechuu akkana siyaa godhan akkas siyaa ta'an jechuu san amaana rabbiiti yoo rabbi sodaatte bilbila kee dhabee si dubbisa jedhee wallahi argatuu hin dandeenye jechuu argatuu hin dandeenye nuti mee koy obboleessa kiyya mee muuyiti qabadhaa fixadhee isin irraa bu'aa jechuu jedhana mee fixadhee irraa bu'aa isiidhaan kaameraa cufadhuu jedheen bara kaameraa
Faanu fi faat cufadhu kaameraa cufadhu waraabam. Waan kana ta'eefi lafeeleetiyya waan kana dhiisaa keessaa gala waan gale rabbi galchaa wanni gale dhumatee haqaanis ta'u dharaanis ta'u dhumatee jira. Ijoollee sun kaleessallee ka jedhan ka himatan abdiinillee eenyu micaan eenyu kadiirillee ka himate akkamitti eega araaramee biddeena kiyyatti ashawaanatti haati faatee araaramee silaa uwwisee akkamitti gartee eegas immoo jecha san gadi baatee warri karaa isaa irraa dhuftan of eeggadha maa jetti maa biddeena kee ashawaanatti ani qilleessa gartee irra jiraadha isiin nama naa oliitii nama naa ol qabeenya qabu ka jedhu gartee eegasii lafaa kaasee waan san eegasanii himate jechu waan san himate atillee dhugaa dubbatuudhaaf yeroo sanitti eega araaramtee waan kadiirii kaasuu dhabu danda'uudha qabda eega araaramtee eegas uwwisa sanuu micaan haftuun intalti haftuun takka yoo garafamte uffisa san eegasanii uffattee sanuu waan takkaan dalagamne dalaganii hin jirreen fixatanii osoo nikaa qabaattee yookaan nikaa qabaatte rakkoon qabu nikaan eegasanii immoo uffatuu madanne too nikaan qabne yoo jaartii namaan ta'an ati micattii gartee eegasii immoo duran heerumin taatee birdibsan uffatuuf faantuu baasanii sii fixan jechuudha. Eegasii fixanii waan kadiirii gastii nama tokko keessatti haasa'uu dhiiftee badaa isaallee mishaa isaallee jireenya isaaniillee osoo itti dhiifte silaa gartee eegasii gaariidha ta'e sunis dabre jette sanillee innis ka aaree gartee akkamitti waan kiyyatti gartee eegasii biddeena kiyyatti bishaan yookaan sooqiddana qan maaliif ka jedhu aaree sani eegasanii eegadu dubbii jara lamaanii sanniin illee findheen illee ni kahadeeffate ka jedhe inni illee micayyoo saniin ammallee garaa waliin nu fixa micattiileen akkas jette jechuun haafiillee rabbi rakaa isaanii haa godhu jedhan jarri kuni ijoollee qacalee ijoollee teenna ijoollee daa'imman ijoollee ol guddatuu qabu guddisuu qabna malee komii isaanii heddummeessinee aarsuu hin qabnu waan ta'eef waan kana ashandaa waan kana rabbi sodaadhaati. Abdi dubbadhu abdi Ibrahim dubbadhu abu yaa radda walamse. Ashandaa waan kana rabbi sodaadhaati ashandaa waan kana dhaaba hin ta'u waan kana dhiisa keessaa bahe haadha faaxeetiyyaa keessaa bahe rakkoo jiru bilbila ani bakki geessanii namee abu yaa dhageeffadha abbaa kiyya dhageeffadha waan isin jettan irraan taroonni dhageeffadha ni wannidha. Engadallee yoo taate abdii Ibrahim kanatu ni jiranii namoota gaafa miidhame keessaa daariktii na bilbilanii na gaafatan keessaa ijoolleen kun nama tokko jechuudha bilbilanii na gaafatanii jechuudha. Bilbilanii na gaafataniiti waan biraa hamtuu biraan jenne isaanillee ijoolleen wal fixaa jirti birrii irraa nyaatee jira jedhaa jiranii akka malee miidhamteerti mucattiin jedhaa jiranii wal fixaa jiranii koottuuti kallattiisan akkatti xumuratteeni koottuu dubbadhuu naan jedhanii galgala gastii dhufee jechuudha. Galgala erga dubbiin sun xumuramtee booda gastii dhufee ijoolleen na gaafatan. Durumaayyuu oduma isiin kanaayyuu hin jenneyyuu ana ijoolleen maa balbala isaa dhattee irratti namoota hedduutu na komatee jechuudha. Badiin kiyyaa jedhee fudhadhe Oromoo kutaa 11 isiniif balleessee jira. Ani intala dubaraati balbala namaa dhaquu kan malleetu dhaqe garuu kana fide durriyyummaa osoo hin taane kashallabbummaa osoo hin taane rakkina jireenyaatitu na fide. Firooman nama fide odoo inni gartee mucattii ta'e na fuudhuu baate qooyikaa ila dhaqee firooma si fide ila dhaqee hin dogongoruma sanuu ka fudhattee balleessite tan maadhatiyya maaliif firooman nama fida firooma dhiisi namni karaayyuu Oromoo bira goree bula jechu isaa soddaa kennaa isaa immoo anamma guyyaa kanallee abu yaa kiyya dhageettanii abbaa kiyya gaafa kanallee mee mucattiin tun itti bilbilaati narra sirra bilbiltee dhufte moo kadiiriin irra bilbiltee dhufte kadiiriin osoo assalaamu alaykum mee na baasaa ka dubbii ba'an lamaan hucuuccan akkuma kaleessa isaan dhageeffattanii kaatanii isitu bultii isin diigeeni kaa deeffadhaa raja'atu jedhaa jettan sani anas na dhageeffadhaa ka mabarna waan tokko bar dooktorri tokkollee dhageeffadhaa buyaaya. Yoo waan tokko dhageeffatan jechuudha kan madaa namaa beekuu danda'u. Dhageeffadhaa ila dhageeffadhaa dubbii tana osoo kaleessa hanga isiillee asirra baaftanii abu mu'aaziin taatanii isin taatanii asirratti jechuudha akkasii bultii jecha namaatiin maaliyyoo namaatiin bultii teessanii hin diigina jettanii nama 10,000 irratti raja'atuu deebiftan san anas abu mu'aaz nama lakkoofsa kiyya qabu keessaa nama tokko na bilbiltaniiti. Kootu jettanii dubbii tana guruppiidhaan kaleessa xumurtanii rakkoo kiyyees bartanii ka isaaniitis bartanii eessatti akka bultii isaanii diige eessatti akka bultii isaanii keessa galee bartaniiti
ahlan wasaalin welcome rakkoon qabu garuu kaleessa dubbii tana miidiyaa irratti nama 10,000 oyi irratti fixanii jechuudha argitanii erga dubbii tana kaleessa miidiyaa irratti fixanii isitu isin diigee achitti xumurtanii hadda eessatti isaan diigean namni rabbiin jala taa'ee cubbuu haasaya tumamee biraa deemuu kiyyatu bultii isaanii diigee moo itti lufee abbaa manaa isii san dha'ee nama maqaasi dha'ee haadha faateettu bultii keessan diige namni jedheen jira ati arraba kana mee bakkuma san addaan baasi fakkeenyaaf ijoolleen kaaftee jirti waa dhugaa dubbatuuf dhugaa rabbi dubbadha si'illee miti isaaniifis miti jarri isin lachuu na qixxeedha dhugaa dubbatuudhaaf eenyus ta'ee jennaan anaaf qixxeedha namni gastii sanirratti namni tokko kalaama baasee eegasanii immoo haadha faateettu bultii jara kanaa diigee nama jedhe jaarsummaa achi keessa dubbate keessaa tokko ana mana kiyya keessa jiranii lammanni Abu Mu'aaz ijoolleellee achi keessaa dubbatte dubbii jaraa nuufixaa isiillee seesisaa jedhe nuufixaa jennee jennaani yoo sani caffeeni dubbii jaarsummaa amma haasawaan jirru ka jaraatu keessaan qabanne haga ammaatuun bilbileef dhugaa dubbatu hanga namarraa irrafee ture jaraayyuu bilbilee waan garaattoo isaanii hin dubbanne siifis dubbisuu barbaada wallaa dubbisuu barbaada qatte nama si argee jennaan yaada kana kaafnaan ergadhee seene namni achi keessaa haadha faateettu bultii kadiirii diiga jedhee jaarsota kaleessa